Ever amma busy answer sirkin hiyas. Salata asri salata ture bodo silal life register. Mal to the beita. Waye me ministry. Jalka barrawai bucayo dana kaunser rasi ka adai kala masadi ya cura angara na majato. Ana fiftu ni samoni challenge kiya sanar gite ero challenge o mauma fast delivery nagen desan. Liro walbarre beita. بخسن أنا لا يبي رجل بستين أنا بستين أكن جت ما ميت قرا أنا من برا فمالي سافو ميت قرا برا تله أنا والبرة بيت هسينا إيشلي نتمتى وانجرون دا نتمتى أكن لا يبي نتمتى نعكرا نياته ما برا ما تمال جت جننا أكن ada فبالين كابو نانو مغرا فين وما جرادا بيالا ديمو بربادنا يولا لجولة رابي تغرا نياته بيالا هندي بني biyya keessa osoo ka hojii wayii fi hubaniiti hojjettaa jennaan eenan hojjedhaa jette naansi barbaachisanaaf jennaan aga birri 200 takka osoo argadhee jette jennaan bakka sanatti qarshii 170 guurreef 200 sana keessa 10 mucaa araarsaa jedhamutti dabalaaf jedhee 20 ofii kiyyaatti dabalee fi qarshii lisiituun 200 guuti. Gidduma kana abbaan gadaallee dhufee jennaan viizaa baasee fi anillee Dubaay fidee gadaa keessan qaxaraa jette. Qaxaradhaan jedhaan ammoo alayyuun deemini biyya keessa hojjedhee maallaqa san guursee malee ala hadeemtuuf miti jennaan inni mana nyaataa keessaa bunuma danfisuudha uumamaan qaxaradhaan jennaaniin hayyee jennee innillee ammoo yeroo jedhe sanatti viizaan sun xumuramuuf hin dandeenye sababa karaallee uumama cuccufameef inni xumuruuf hin dandeenye isheellee malaa eegdee dhabdeennaan sima wajjin murteessitanii karaa masii kanarraan xumuruuf jalqabdaniif korosoosii. Anaaf biiftuudha ammoo waliin haasofna natti himtee turte. Anaaf masii waliin beeynu kan wal nu barsiise biiftuudha. Mucayyoo masii jedhamtu kanatu mari'attee naa xumuraa jira ijoollee waliin. Gaafa saniinillee kan dhufullee taate yookaan mana madaamiin seenaa yookaan na fudhan taate warra gadaallee naa fudhatanii naan jette. Achi isa gaafa dhaqee mucattii sana viizaa sana isinillee hin baasneefi xinnoo ijoollee biraa baastee fidaarti. Fudhataa jennaan eeyyarra koon qabu yookaan singaan taate fudhadhaa maadamootuma kabalaa fi waraqaa irraa dalageedhe ofiiyyuu bilbilaallee dubbisiisee hayyee jedhe. Masiillee gaafannaan masiilleen hayyamamtuudha bakka barbaadde haa dalagattu jette jechuudha. Amma viizaa masiin ammoyyuu namni viizaa isheen irraa baasee kana viizaa daayirekti namni baasiisee fe'enu ni masiidha. Seegalee namni ishee waliin dalagu irraan baastee kun ammoo viizaa ishee qofa osoo hin taane viizaa ijoollee biroollee waliin baasan. Almost gara birrii 1700 irra galchiteerti birrii biraatu akkasiin jettu jechaadha. Dhimma hojii viizaa nama biroollee kan waliin baasan kana ijoollee makana dura waliin dalagan san keessaa biiftuun takka malee ishee qofaa miti namni isheen viizaa irraan baasteef. Ijoollee biroollee malaa masii fi namni sun walii galuu dhabanii jennaaniin masii jalaa namni sun dubbatu dhabe bilbil. Biiftuun ammoo dhufaa jira jetti tikeetti kan mureef ammoo mucayyoo seenaa jedhamtu kanaadha. Seegalee. Anneen gadda biiftuun bilbila kiyya gurguradhaa rakkadhe jennaaniin biiftuu gaafa duraallee birrii 770 si galee birrii 20 amma jaarsummaan ana ergatiin namni kun bilbilli isaa kana dubbisi nuu kadhadhu akkana jalaa dubbatu godhii isa wajjin xumuraa jettee masiin jennaan hayyee jedhee nama san gaafadheef abdii jedhama. Gaafadhee masiin si barbaaddi mucayyoo zabditu jedhamtu maqaa paaspoortii isheetiin kennu viizaa kana baasanii fi tikeetti muramee fi jiraamatti dhufu heddu viizaa orjinaala yoo ergameef malee dhufuu hin dandeettu viizaa suuraa kaasanii erganiif suuraa sanii ammoo viizaa kana kan isi tikeetti si murame akka nama bashannanaaf Dubaay dhufuuti si galee hin dandeettu sirreessisiisii fi yookiin ammoo anarrattu erga anuu ediit godhee viizaa kana tikeettiin already waan murameef jiruuf hotel bookingii tolchee fi akka dhufte beela carraa kun akka jalaan dabarree jedhee gaafadheef jaarsummaa. Jennaan namni sun ammoo ani kan waliin dubbadhe masiidha siif kabajaa sii qaba garuu waan jiru masii waliin xumura waan ta'eef miiseejii ishee kan kana dura hin deebisneef jalaa deebisaa garuu masii waliin xumurraa naan jedhe. Nasrii keenya. Jennaan sii xumura deeqaa takka qofa. Jennaan hayyee jedheetuma si gaggabaabsaara. Jennaaniin hayyee jedheetumaan amma haga kaleessaa leemasii waliin badaa ganni wali badaa biiftuu waliin haasaa turre naan ergine beeytaa viizaa kana naan ergine osoo viizaa na ergane anuu ediit godhee fi sorry hotel booking waama sirreessee fi waan jiru silaa hayyeen jedhaa fi ture si galee
walumaa galatti waraqaa sanillee hin ergine jarri akkasumatti bulanii har'a amma guyyaa dawwalee nama sanii deemee masi ammoo ilaalu onlaayinii irra hin jirtu nama sanii dawwalee maal inni mucayyoo kana guyyaan gahaa jira mucattiin tun yatiimaadhaaf abbaallee hin qabdu kana dura miidiyaa irratti anatu nama kadhate gaafa sanuu namni keenya Oromoo waadaa galu hin guutu jedhee ijoollee Dubaay qofarraa guureef waan ajaa'ibaa birrii 170 30 booda galeef waliigala 200 kana kaashii guureef ka waadaa osoo hin taane ka risiitii illee hin jiru jechuudha si galee gaafa duraatu anatu bifa kanaan gargaarsiseeni mucattiin tun amma fiizaan jalaa gubataa jira sa'aatiin darbee jira masiilleen onlaayiniin jirtu akka maa goonuu jennaan ani masitti mee jira viizaa mucattii kaansel godhee jira sababa masiidhaa waan garagaraa irra walii galuu dhabneef sababa dalagaa biroo illee waliin dalagna kaansel ta'ee jira kanaafiyyuu waan jiru ammasii waliin xumuree jira jedhe jennaan biiftuu deebisee biiftuu suutuma jedhe akkasiillee rifane amma viizaa kana qabattee kaansel ta'ee waan jiru eerpoortii seeniini booda rakkoo biraas irraan gahuu danda'ani amma booda warra gadaallee masiillee nama biraallee dhiisii an ofii kiyyaa viizaa kiyya birrii kiyyaan sii xumuree si fida deemi gara mana keetii deebi manatti illee galtee bakka itti deebituu hin qabne hiriyoota kee bira deemi birrii kiyya sii galchee ofii kiyyaa si fida kana booda bakka an durumayyuu waan nama Oromoo kenna kana waadaan nama Oromoo hin guutamu ka warri gadaa si fida jedhellee qaama masiin si fidattee si yaaltellee kun hunduu waan faayidaa hin qabne ofii kiyyaa sii xumura sitti hin dhagahamini deemi galee hayyee jennee kanaan walii gallee amma immoo laayivii irra dhuftee kennu siin qaranne waan si bira dhuftuuf kabootu argee alaa kulli haalitti yoo si gabaabsu an inshallah izni rabbiitiin ofii kiyyaayuu tikkeetti viizaa isiillee hin xumuraa fi kan nama biroollee dhiisii tasgabbeessiisii atillee waa qabaatti ergii fi atillee dargaa yeroo muraasa viizaan booda gargaaraa jira garuu maa inni beektaa nasree keenya galatoomii ani durarraa'u maallaqa guurutti hin tureef jechuuti waan hundaa ofiin fixnee ijoolleen kun faamilii ni jirti osoo gadaan isin dhufin dura osoo masii kana dubbiin tun osoo hin tariin bakka isin warri gadaa fudhannaan dhiisne malee nuti ogguu duraatu eegaluuf hin keef ni beekta amma duuba ayyee rakkoo isaan lameen wal dhabanitti viizaan isii kaansel ta'e jechuudha ree amma. Yaa'e masii fi namni isheen viizaa waliin dalagdisuu waa wal dhabaniif gidduutti kaansel ta'e malee wanti biraa hin jiru. Nasro asirratti mati al tokkicha ni dubbadda dhugaa rabbii biiftuu. Okay. Ilmooti bu'aan fakkaan hin boo'e Nasir ani namni sun waa wal amne hin qabu ani sitti mee. Gista gadhiifama waliin ni deebistee haasofta. Biiftuu na jalaa dubbadhu mee lubbuu. Uumaa yaadi manallee amma manallee amma anaatu siif kireessa jechuu takiin mana biraan bikka deemtu anaa siif godhaa waa hunda amma sii tolcha amma deeqaa kana keessa sii tolcha gisee mana kan asirraa bee uumaa yaadiin biiftugee hin boohin bakka nasreellee si waliin jira anis nin jira ijoollee Oromoo hundi si waliin jiranii hin boohin. Amma suuratti maal akka ta'e biiftuu tokkoffaa masii biiftuulleen an dura iyyuu gaafuma awwalaatu yeroo tokko masii gaafuma jalqabaatu ammucattii tan akkasiin ijoollee taate argee laayivii irratti maaliif biyya Arabaa kana gatii beekuuf hin deemini biyyuma ambaatu hin deemini taa'ii dalagadhu jedhee birrii 200 sana harkaaf harka uummata irraa guurseef sii galee qomsumarraa yoo ayyaada mucattiin sun biyya alaa deemuu keessa hin jiru maaliif ijoollee mucattiin kun akka argitu kana sii galee lammaffaa ammoo osoo biyyaayyuu baatee kabaayyuu dalagattaa teetiif haadhaaf abbaan qabdu duniyaa madaaf qofii kanayyuu eessa walitti turretti haala mijeessuun ofii. Waan gara biraa isiillee miidiyaa irra teettee booyuun kana kana jechuullee iska takkan qabu. Kadhadhe viizaa mucaa kanaa sirreessi naasiroo. Ibtu viidiyoo cufa. Bo'aa jirti jedhee adam as gubbaa irratti badiin ani qabu maaliif buusimee matii yookiin viidiyoo irratti cufi maaliif waraabanii ajandaa godhatu. Naasiroo. Mucaan kun torban tokkoon dura Masii ati badii qabdaa sun taane namni ati waliin hojjettuu fi namni viizaa ati baasistee sunii fi si gidduu walii galtee jiru sifaaf rabbitu wal beekaami waan irratti wal dhabdan maaliif akka kaansel godhe siifisatu wal beeka anuu gaafadhee naa erge anuu ediit godhaa fi anuu waan jiru sirreessaa fi dokumentii isii kana orjinaaluma isii kana bichaa naa ergaa jennaan waan jiru masii waliin dubbannaa naan jedhe. Kana caalee ammoo dhiibee deemee awwaa jechuun hin danda'u maaliif an jaarsummaan ergatta waan ta'eef sii galee. Ammallee taanaan atillee waan dandeettu yaalte hin taaneemi wanta kana maallaqumatti xumura. Karaa gabaabaa maakiillee namni qarqaaru barbaadan gurreellee as jira ramadaanillee as jira maallaqumatu fura waan ta'eef mijattii bakka isiin jiraattu godhaa fi
Ila wanta kitiin gama kiyyaan amma booda wanta kitiin barnoota guddaa asirraa argadhee jiraate masi wama harka ilma namaatiin ta'u kamuu namni fedhe waan akkanaa godhanii waadaa godhanii taate qabaamiti isa kan akkasitti dhiisna kan ishee kanaa kaansil ta'ee jennee dhiisnayyuu ani garuu dabarsee Naasir mucaan kun haadhan qabdu namichi kana faana gwaddeenyaadha jettee an miidiyaa irratti baasuu hin barbaadu maallaqa yoo xiqqaate maallaqa Itoophiyaa maallaqa 700 ol irraa qaba. Deemit itti na haasa'i mucattiin kun kuma 700 maal gochuutti kennisaa madde mositti manne naas maal gochuu bidu kuma 700 kennisaa lammaffaa viizaa biiftuu baasuuf kuma 700 maal joo waa'ee viizaa biiftuu miti waa hunda sitti mee amma raasaa jiru waa'ee viizaa biiftuu waan biraa nama sagalee hin qabne hedduutu akkana ta'e jechuudha barammame. Bar Naasir ugaatii yana jala rabbiin kan jechuudha addunyaa kana dhiisee deema malee haqi koos badee mucattiin kunis haqa dhabdee mimmaa ishee buustee jechuudha yoo dandeessan ugaatii jallee yoo dandeessan biiftuun illee maaliif kaansilii taate ergan ani tikkeetti mureef erga itti ifaajjee maaliif shashaffantanii irra darbuun maa barbaachisa Naasir rakkooti maan dubbanni yaadde meegista kanaatu masii hojjaasa masii shashaffanu miti bar mucaa fi ati sababa wal dhabdanitti miti kabiiftuun amma haftee bar akkasii bar waan sababa walabbii namicha kana faana walabbii hin qabnu sii galee mucaa kana an fidee ofiiti ilaali warri maktaba biiroo qabanii makki ofii fidatanii arabatti sanii immoo hin barbaanne an ofiiti ya fidadhee siidaa mana madaamiin argee fi sana galchuu barbaade sii galtee Simee muitti kabaddu am tokkicha makii jala naa kennan dubbaddaa biftuu mitti kabaddu dhugaa rabbii shirra simbii tumatoo jedhama baay'ee miira keessa nu galcha. Oy ande muitti argi mee biftuu miitti godhatiin booda amma nama dubbisu. Yaa masii muitti kabaddu laala. Gadda gaafa biizaa kana baastanii taphachaa irra nu mana biiftuti. Biiftuudhaa biizaa baasee dhufee jette. Hayya akkatti baasteef Naasirfaatuu fidaa jennee gaaffisi gaafannee turre. Naasirfaan hin didanii ennaan seenaa nazala jirtii seenaa dhaqiitii. Lakkoofsa Naasiraan Beerut keessa jira dawwaluu fi hin danda'u. Dhaqii dawwaliitii Naasir gaafadhannaan kaardii guuttee dawwaltee Naasir jalaa kaasuu dide. Hayya jenneen naggasaan biizaa sanaa ergaannaan naa erganii eewutti erge bareeddutti erge jechuudha. Bareedduun biizaan sirriidha garuu hojiin hin argamneefi naan jette. Masii biizaan sirriidha hojiin hin argamneef jennaan mana uffataan argeef jette. Hayya jennee birrii kana ijoollee kana dhabaasnee haadha abbaa keenya hanga gadi galabbatu kaane ijoollee waan nu godhan argitee jirta masii. Holitti guurree tikkeetti kana kunneef jechuudha. Odoo takka sin dhibbisin. Odoo gaaffii tokko sin gaafatin. Kallee sarree irra deebinee biizaan biiftuu tikkeettiin ishii sirriidhaan ergaa sin hin jennaan irratti hacuuccamtan. Sila maal ta'eef iyyuu rakkoo waan qabdaniif jechuudha. Hararree borurree ilaa. Dhugaa rabbii dhugaan sin gaafata. Biiftuu immoo hanqin duutu jiran jira har'as borus. Dhugaa rabbii. amma yaada furmaataa tokko Ollola qabdu ennaan ollola qabdu kiliidha maaliif jettani midayyoon hamma amma yeroo hunda waan hunda miidiyaa irra argufanii fidanillee ka'ee isinii galee karaa gabaabaa biiftuun akka Dubaay dhuftu barbaadanii anaa fi maakiin waliin dubbanne ani baasisii hunda kophaa kiyya akka bargochuu hin danda'u. Maakiin na wajjin taatee na qarqaarti taanaan garuu ani nan fidaan. Baarsan booda eega fideen booda garuu bakka feete deemtee dalagatu mirga qabdi. Nam takkatti biiftuu gadi dhiiste taanaan kanaan booda dhugaa rabbii akka obboleettii ishiitti